harkafuun jaallatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota Zaaraa Entertainmentii nageenyi kiyya laggeeniif gaarreen kutee bahee bakka jirtan qilleensa keessa naannawee isaan gahu akkam jirtan namoonni YouTube channel kootiif haarawaa taatan itti dabalama faamilii keenya ta'a faamilii baay'ee kana wajjin baay'adha waan nu barsiifnu wajjin baradha waan fi nu barsiiftan nu barsiisa akkasuma sagantaalee nu hojjennu hordofa ramadaana booda wantoota baay'ee hojjechuu danda'a walumaa laalla waan hojjedhu sitti fuufna akkasuma namoonni dura na wajjin turtanii na jabeessitan baay'ee galatoomaa isin jaalladha viidiyoo kiyya kanarraa viidiyoota dura hojjedheen adda ta'e wanti hundi isaa haasuun isaas wanti ani qabadhe dhufes kan viidiyoota duraatiin adda ta'e akkam garuu huccuun aadaan irraa bareeda huccuu aadaa baay'ee jaalladha ani yoo uffata nagahaatu uffadhu huccuu aadaa keessa waan aadaa qabu keessa makee uffatuma hammayyaatu uffadhu jechuudha keessa makee uffadha sababa aadaa jaalladhu jechuudha garuu aadaan Oromoo Arsiituun baay'ee bareeddi aadaan Oromoo hunda akka kutaa Oromiyaa keessa jirtu hundi hedduu bareeddi so dandame hundayyuu fadhe yeroo huccuu finnu san uffachuu yaadu ture yeroo inni hojjannu duubatti hafee na amma boodas yoo dhukkubni kun darbee yeroo qabaannetti uffachuu danda'a naqamna jechuu barbaadeeti aadaan sunis aadaan Oromoo hundi anaaf aadaa kooti kamtu kamnaan caaltu hin jaalladha jechuu barbaada har'a waan cimtoota akkasanii himuu deemu maal inni wanti ani isinitti himuu deemu maal nutti himti jettanii sammuu keessan keessa gaafii isinitti taati nan beekaa wanti ani isinitti himuu deemu Zaaraa eenyuun jaallatti nama akkamii jaallatti eenyudha jaalalleen ishee namni jettanii gaafii isinitti ta'u akkasuma namoonni si jaallanna jettanii gaafii jaallatanaa dhiyeessitan baay'ee waan jirtaniif har'a eenyuun akka jaalladhu isin barsiisuu barbaada eenyuun eessatti dhalatee maqaan isaa eenyudha waan jedhu akkanumatti waliin laalla guys eenyuun jaallatti Zaaraa namoonni gaafii jaalalaa dhiyeessitan namni baay'een yoo chaatti yana weeroo tokko banii feesbuukii keessa lallaalu Zaaraa abbaa manaa qabdaa nama jaalatti qabdaa si jaaladhe maal waan akkasii akkuma namoonni baay'een namni nu jaalatu jiru namni nu jibbus hedduun akka jiru hin beekaa so namni nu jaalatu baay'ee waan ta'eef namni nu jibbu immoo jaalala isinii kenninaa jechuun maalifi namni akkuma namni nu jaalatu jiru namoonni nu jibban baay'een akka jiran hin beeku garuu gaa'oo dubbanne nama nu jaalatutu irra baay'ata nama nu jibbu immoo xiqqoosan jaalala barsiifnaa jechuun amma yoo lallaalli waa hedduu keessatti namoonni nu jibba yoo jiraate nama gandummaan onnee guuteedha nama gandaati so isinis akka jaalala barattan jaalala isin barsiifna hasoo hiyyatti deebi'a kanaafuu har'a maalinni wanti an jechuu barbaadu nama jaaladhuun wal isin barsiisuu barbaada eenyuun jaalladha eenyuun akka jaalladhu nama akkamiiti akkam akka jiru maqaan isaa eenyu nama beekta waan ta'eef isinitti himuuf maaliif namni meebi abdiin irra kaawwatteeti lubbuutan dheeressitee na eegaa jirtullee yoo jiraatte akka dhageetteeti beekaa obsituuf maa gochuu hin dandeenye akka obsitu si sabbarsiisuuf maqaa isaa isinitti himaa maqaa isaa eenyudha harkaa badee beekaa maqaan isaa eenyu akka ta'e hin beeku yaadachuu hin dandeenye garuu isin barsiisuu barbaada osoo isin himuu deemu maqaan isaa harkaa badee yaadadhe beekaa isinittuma qaba dirqama Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa
Mararaa guddinaati jechuudha. Jaalala obbolummaa isaan jaalladha. Namoota jaalladhu isin barsiisuufi. Jaalalli Zaraw ke abbaa Zara maqaa isaa dhageeffannaa jettaniiti gurra keessan namoonni qopheessitan jechuudha. Jara kana qeerroo Oromooti, Oromoo Oromiyaa. Jarri kun qabsaa'ota waan ta'eef sababa dinqisiifadhuuf hin jaaladhaani bakka guddaa qabaa fi akkasuma Oromoon jibbiyyuu hin jiru. Fakkeenyaaf Abiyyi yoo fudhanne Abiyyi yeroo jalqabaatiif wantoota gaggaarii waa baay'ee dalage. Dhufeeti guyyaa keessaa harka Zinaash fuutee balleessitee malee yeroo jalqabaatiif waan gaggaarii hedduu dalagee jira. Kanaafuu isas Rabbi sirreessu jenna. Yookaan Zinaash maa walitti hafaa waan biraa uumaa gochuu hin dandeenyu. Namoonni dhugaan dhagahu fi gurra keessa dheeressaa turtan jechuudha. Bakka namoonni hin jaalladhu kana sila akka viidiyoo tokko gaafa viidiyoon heerumaa jara jedheeti viidiyoo san namni baay'ee na aare sababa saniif asuma irratti maqaa jaraa isinitti hime piraankii godhee xumuruu hin danda'a sila wal jaalladha tokkummaa jabeessaa gandaa waliin qoodinaa gandummaa immoo anaana barsiiftanii olne onna guutte jirti sababa namoonni gandaan ijaaramee waa baay'ee hojjetu jechuun soo gandummaa nu barsiisinaa please adaraa keessan hunda Oromoo jaalladha nama Oromummaa hojjetan deeggartoonni paartii Baalaginamoo maalni maqaan ishee dhugaadhumaan paartii sana yaadadhu badhaadhina jedhan hamileetti godhuufi paartii Itoophiyaa yaaruuf deemtu jechuun namoota baay'ee isaanii yoo ilaalu beekaa hin arrabsanii wallaalaa hin arrabsanii hayyachaa hin arrabsanii waaliif akka arrabsannaa hin galle. Kana jechuun immoo har'ina sammuu fi xiqqeenyina yookiin yaada mormuu dadhabuu ufta'anii wanta itti waan deeggaran san jechuun wanti isaan deeggaran sun sirrii ta'uu dhabuu mirkaneessuu isinii galee. Kanaaf namni waa dalagu keessatti yoo wanta sanitti amane arrabayyuu hin barbaachisu. Namni yoo ilaalee waan maxxansuun fuula feesbuukaas ta'ee namni miidiyaa irraa nama arrabsu deeggartoota paartii Baalaginaa biltsiginnaadha. Badhaadhina maqaa sadii qabdi. Isaanii wanti isinitti amantan tabba isin jeessisa taanaan yoo arrabsu maaliif barbaachise ka Jawaariin jaallattu Jawaariin jabeessu ka Abiyyiin deeggartu Abiyyiin jabeessu ka Itoophiyaa ijaartu Itoophiyaa jabeessu ka Oromoo ijaaruuf Oromiyaa aarsaa bara baay'een itti kafalamee as gahamee waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu walafoo dhaabbatanii waa baay'ee walafoo gochuun hin barbaachisu. Gufuu walitti ta'uunii kan qabu wal jabeessuutu nuuf gaariidha. Wal balleessuu keessa homtuu hin jiru gaayis. Yaa bal'ifniti wantoota isin gootan laallee dhugaadhuma dubbachuuf dadhabbina sammuutiif sammuu itti yaaddan qabsoo maaliin maal akka ta'e dhabuu keessan mirkaneessuutti jirtan bal'isaa yaada majiin kun ji'a walafoo dhadhaabatanii waa walii dubbatanii miti giduma yaatanii jawaar ara xiqqoo qaanfadhaa maqaa isaa lafa kaayame xiqqoo guddoollee miti budaa itti taatanii tufaa fi budaadhuma itti taatanii yeroo maqaa isaa yaadattan sila picture isaa እና ማልጀቹ ባርባዴ ጃሃኪስ ጃነም አፎደዳበተኒ ዋነ ምድዱበተኒ ሚቲ ቆሳዳፍ ከን ቪዲዮ ከነ ሆጀደ የሮም ሃደ በርፋተኒ ፍነሙኒ መነ ኬሰ ኦላ ጅርተኒ በከጅርተኒት ረቢ ሲና ትክሱ ዱኩባካነስ ዋሁንዱማ ጃሶማ ከነለ namni akka baay'eetti yaada saabsachuu danda'a. Rabbi immoo kalaalu keessa kan kee qofa qulqulluu taatee jennaani waan kaan immoo wanta sirrii hin jirre hedduun makaraa sirrii hin jirru sirraa'uu dandeenya. Keessa kan kee kan Rabbi ilaalu Rabbi sinaa tiksu bakka jirtanitti ijoolleen sooma oollu sooma kanas Rabbi nuuf haa laaffisu. Akkasuma yeroon kun dachee ishee keessa yeroo ho'aatii ho'a kanas danda'a hundumayyuu mana oolullee hunduma wanta isinitti jabaatu isinaa dandeessisu
akka baqaa isin immoo koofneef isinuma gammachiisuuf isinuma waan jechuuf kanaas irratti mul'adhee deeggartoonni paartii haaraa as baate paartii baalaginnaa bilisiginnaa badhaadhina maqaa sadii qabdi paartii haaraa as baate jechuu akkuma paartii haaraa taate qabsoo haaraa hin ta'in gaaggaasuuta jedha deema dheengadduma dhageenya maqaa baalaginnaa jedhu kana bilisiginnaa jechuu kiyya suuta jedha deema qabsoo waan haaraa dhuftaniif hin utaalina taragaaggaa qabsoo baradha wal barsiifna nu barsiisaa isinis baradha akka isin taatan kanaa miti akka isin hayyoota xiqqeessitan kanaa miti akka isin beektota xiqqeessitan kanaa miti dubbiin qabsoon illee akka sanii miti dhugaadhuma isinitti himuufi qabsoon akka amma isinitti yaaddan sanii miti baay'ee dogongortanii jirtan qabsoon jawaariin arrabsuu miti Hamza arrabsuu miti guutuuta arrabsuu miti beektota arrabsuu miti qabsoon gandaan nama qooduu miti qabsoon akka arrabaanii miti kun mo'atamuu keessan dadhabbina sammuu akka mo'atamtan beekuu akka Itoophiyummaa Oromoon isinirraa hin fuune beektanii cinqamtanii akkana ta'uu keessan mul'isaa soo qabsoon haala kanaan homaa bakka takka isin hin geessitu isin jechuu barbaada kan immoo dhaamsa obboleettii keessanii tan akkuma obboleettiitti ergaa isinii dabarsutti jira akka feetan ta'uu mirga qabdu yoo jaalala barattan jaalalaan nu wajji asiqxanii jiraachuu jibbaa immoo fuutanii nurraa fagaachuu akkasumatti isinii xumara bara bilisummaa isinii haa ta'u yeroo gaarii bara nagaa rabbiin faa taasisuu isin jaalladha haasawaa kiyya keessatti waan dogongoree yoo jiraate naa sirreessaa namni ani jaalladha jedhe Oromoodha nama biraa miti yeroo gaarii qabaadha turtiin keessan zaaraa